Tole guddaa galatoomadha sheer godhaatoo wal biraan gahaadha. Egaa yaada kiyyan itti fufaa kallattumaana yaada kiyya itti fufaa akkuma dura seensarratti sagaleedhaan isiniif jedhe ani ijjannoo mataa kiyyaatan qaba. Ani ji'a abbaa gadaa ijjannoo mataa kiyyaatan qaba. Uummanni Oromoo itti amanii irratti namanini suni rakkoo hin qabu. Ani garuu ijjannoo mataa kiyyaatan qaba. Kana booda diridiri kana booda federalizimi waanuma kamiinu Oromiyaa tadaraaddarreetoo Itoophiyaa keessatti mirga keenya arganna kan jedhu san irratti hin amanu. Ani akka dhuunfaa kiyyaatitti kun ijjannoo kiyya. Kun ijjannoo tan dhuunfaa kiyyaati. Oromiyaa anan qabsaa'uufis anan dubbadhuufis Oromiyaa ijjannoo mataa kiyyaati kun Oromiyaa humna keenyan fotoksineeto Oromiyaa ijaaruu qabna kana karaa kanaani gaafiin uummata Oromoo deebi'a malee waggaa baay'ee shawwadamneerra qeesin naafxanyaa Phaaphaasiin naafxanyaa sheekni naafxanyaa wayyaanin Tigreen Amaarri Dabuub Guraagee Sumaaleen Oromiyaadhafi faayitii gochaarti. Oromiyaadhaaf loltii malee Oromiyaa akkasitti as qabachuuf loltii malee mirga uummata Itoophiyaadhaaf hin loltu, mirga Oromoo kabachiisuudhaaf hin loltu. Kanaafan ijjannoo kiyya faayitii goonet humnaan Oromiyaa fotoksineeto Oromiyaa tan jettu kaartaa ishii waliin addunyaa irratti alaabaa ishii waliin addunyaa irratti mul'isuu qabna, akkasitti ijaaruu qabna malee diriddiriin kana booda wayyaanee waliinis naafxanyaa waliinis hin ta'u. Naafxanyaa siruma baduu qabdi Oromiyaa keessaa. Naafxanyaa siruma Oromiyaa keessaa baduu qabdi. Naafxanyaan uummata osoo hin taane seexana caaltu isheen. Kun ijjannoo mataa kiyyaati. Hin tadaraaddaru ani eenyu waliin hin tadaraaddaru. Ijjannoo mataa kiyyaati kun. Okay. Ijjannoo waboo nan deeggara. Tanayyootaatis nan deeggara. Miidiyaatis nan deeggara. Wannan keessaa deeggaruun qaba, wantan keessaan deeggarreen qaba. Diriddiruma han jedhu kana qaama kam waliinuu tadaraaddarreet Itoophiyaa bulchina waliin han jedhu kanan hin fudhanne. Ijjannoo mataa kiyyaati jechaadha kun. Ijjannoon kiyyas fuuldurattis har'as kanuma fuuldurattis kanuma. Woboon tadaraaddare, hayyoonni tadaraadarte, miidiyaan Oromoo tadaraaddare, whatever suni dhimma isaaniiti. Garuu ani akka nama dhuunfaa tokkootitti never ever gaafin Oromoo tadaraaddartee Itoophiyaa keessatti deebi'uu hin danda'u. Gaafin Oromoo tan deebi'u waraana mataa keetii ijaarrattee mootummaa mataa keetii ijaarrattee humnaan biyya keessa fotoksitee Oromiyaa san fotoksitee qabattee biyya kee ijaarrattee san booda gaafiin uummata Oromoo deebi'e kan jennu kana. Gaafiin uummata Oromoo kan deebi'uun akkanatti malee ati mana kiyya kana anan bitadhe kana keessatti ollaan kiyya dhufee as siree kanarra si waliin rafnaa ati gubbaarra rafi ati jala rafi ati achiin rafi ani asiinan rafa kan naan jedhu no hin jiru hin ta'u wanta akkasii. Oromoon tan Oromiyaati kana amanaa dura. Oromoo eenyuun loo isin hin kennine rabbitu nuu kenne kana amanaa dura. Mana keessanii kana amanaa, lubbuu keessanii kana amanaa. Diriddiriin kan jedhu hin barbaachisu. Ijjannoo kan koote an dhuunfaa kiyyaati. Okay. Gara biraatti tan deebi'a kun ijjannoo dhuunfaa kiyyaati. Kana naaf qabadhaa. Gara biraatti tan deebi'a. Kongireensii Oromoo idila addunyaa hayyoonni Oromoo wal ijaaranii road maappii tokko baasanii fidanii jiru jechaadha. Tarsiimoo jechaadha. Tarsiimoo itti karaa kanaanii qabsoo keenyatti fufnaa karaa kanaan deemnaa kan jedhu tokko baasanii fidanii jiru jechaadha. Asirratti wobooni fi hayyoonni kun walii galuu qabu. Kana beekaa Oromoo. Kana barreeffadhaa akka gaafittillee gaafadhaa. Hayyoonni dogoggora siyaa barreessanii karoora dogoggoraa isaa qabatanii gaarii isaa qabatanii garuu hogganni wobooti fi hayyoonni kun waan tokko irratti walii galuu qabu. Murteen tokko jiraachuu qaba.
malee akkanatti dubbiin hin ta'u. Okay. Waan kana dura iyyaa turreefi galma nuu gahee jira. Hayyoon Oromoo of ijaaranii achi asaabaan qabsootti ennee miti. Baanee jirra jedhanii kaleessa kino miidiyaa irratti dhufanii too ol ijaaranii too karoorri keenya kana jedhanii jiru. Achi keessa wannan furadhutu jira wannan hin fudhannetu jira. Diriddiriyaan jedhuun fudhadhu ani eenyuttu woboo keessattis hayyoota Oromoo keessatti diriddiriyaan jedhuun fudhadhu. No, hin fudhadhu diriddiriyaan jedhu. San hin fudhadhu gara kaaniin wanti baay'een gaariidha. Adeemsi isaanii gaariidha wanti baay'een. Egaa wobooni fi hayyoonni kun kana dura iyyaa turree galma nuu ga'e wal ijaaranii achi as baanii miti. Achi erga as baanii wobooni fi hoggansi wobooti fi hayyoonni walii galuu qabu. Yookaan ammoo waliin galle wanna waliin galle irratti kana jechuu qabu. Waan walii galan irratti walii galuu qabu wanna waliin galle irratti hoggansi wobootis no bakkee kana hin barbaannu kana keessa nu hambisi kana isirraan fudhannu. Hayyuun Oromootis kana isinirraan fudhannu kana keessa hambisi jedheeto waan tokko irratti walii galuu qabu. Indazii ayisaraam. Akka amma deema mucal jedheeto wal ijaarree akkanatti deemnaa jedhanii achi as dhufan hin ta'u jechaadha. Hoggansi wobootis kana beekuu qaba. Uummanni akkuma kana dura hayyootatti iyyineeto hayyoonni wal ijaaranii achi as baan kana itti iyyuu qabna ammasi wobooni fi hoggansi wobooti fi hayyoonni kun waan tokko irratti walii galuu qabu dirqama. Qabsoon keenya yoo galma ga'uu barbaanne dirqama kun. Yoo jarri kun waliin galin qabsoon keenya akkuma kalee gufataa jechaadha. Sababni isaa maalidha? Gaggabaabsee dubbachuun barbaada. Sababni isaa maalidha? Yoo hoggansi woboo hayyoota kana walirraa dhiibe Ameerikaa waliin tadaraaddareet wayyaanee waliin ta'eeti ammasi nu gufachiisa qabsoo keenya gufachiisa jechaadha. Akkuma OPDO'n amma kaleessa nu gootisan gooti jechaadha. OPDO'n tolee koottaa jettee nu waliin deemte booda balbala irra nageenyu lafa jalaani naafxanyaa ijaarte too nu rukutte jechaadha. Amma sanuma ta'uuf deema. Kan kana sirreessu eenyudha? Nuyi uummata Oromooti jechaadha. Yookani guutumaan guututti waliin gallee jedhanii yoo nutti mani nuyi woboo deeggarra yookaan hayyoota deeggarra waan tokko hin beekna jechaadha. Garuu yoo wal dhiiban ta'e hayyoonni Oromootiif woboon yoo wal dhiiban yoo waliin galle hayyoonni kun gaafii tokko malee deemanii Ameerikaa waliin tadaraaddaranii nu Itoophiyaa bulchinaa federaalizimii maal jedhanii sobanii too wayyaanee waliin san booda biyya san qabatanii qabsoo keenya gufachiisu jechaadha. Akkasi keenyumatu gufachiisa. Yeroo hunda keenyumatu gufachiisa. Rakkoon eessa jira? Rakkoon ani obboleessa kiyya mana kana keessa oolan dhiibee baase bosonatti galeeto halkan dhufeeto nazara faayichaadha. Kanuma dubbiin wanti biraa homtuu hin jiru. Oromoon akka tokkotti deemuu qaba qabsoo kanarratti. Akka tokkotti deemuu qaba. Asirratti waan dubbachuu barbaadutu jira. Maqaa wobootiin warri gadi baatanii hayyoota arrabsitan. Maqaa wobootiin warri gadi baatanii nama arrabsitani. Isin diina uummata Oromooti malee isin deeggartoota wobooti miti. Amma har'a ganama barreeffama tokkoon arge. Mee maaluma kiyyatu wayyaanee fakkaata. Ergamtuu wayyaanee maali jechoota safuun qabne tokko jedhee keessan naa barreesse. Hiriyaa kiyyallee miti Facebookiraan keessan naa barreesse. Mee maaluma kiyyatu wayyaanee fakkaata. Fuula kiyya wayyaanee fakkaata moo? Kaayyoo kiyyatu wayyaanee fakkaata moo? Haasaa kiyyatu wayyaanee fakkaata. Maalumatu wayyaanee fakkaata. Osoo woboonaan jedhee illee okay na hin fakkaata. Inna maqaa yoo nam profaayilii isaatirra seenee ilaalu footoon isaa woboodhaan guutamee jira jechaadha. Woboodhaan guutame ijoolleen kallattiidhaan woboo deeggaran yaadanis haa ta'u gara biraatiinis kallattiidhaan woboo deeggaran kan nama arrabsitan kan hayyuu arrabsitan kan jaarsa Oromoo arrabsitan kan dubartii Oromoo arrabsitan baay'ee keessanitu jira. Tan Oromoo kana dhiibdanii too ati naafxanyaadha ati OPDOdha ati maalidha jettanii too dhiibdan maqaa wobootiin tan daldaltan baay'eetu jira jechaadha. Wallaalummaa irraa ta'e I don't know maaliif akkas ta'e nama akkanaa kana ofirraa eegaa hayyoota kana yoo kana booda arrabsitan ta'e yoo kana booda duula irratti bantan ta'e hayyoonni kun deemanii wayyaanetti yoo galanis mirga qabu deemanii naafxanyaatti yoo galanis mirga qabu. Maarree ergana arrabsitanii beekan eessan naqalee deemetanii diinumattan gala diinuma Oromootitti galee achi
as deebi'eetanis waraanaa jechaadha. Kanuma boruu wayyaanee waliin achi taatanii maalii jettu jechaadha. Ofitti qabaa. Uummata Oromootitu sirreessuu danda'a waan hunda. Hoggansa WBOtis uummata Oromootitu sirreessuu danda'a jechaadha. Hayyoota kanas uummata Oromootitu sirreessuu danda'a. Miidiyaas uummata Oromoo dhiibbaa godha. Amma gabaammatti hayyoonni kunii fi hoggansi WBO walii galuu qabu. Hoggansi WBO hayyoota Oromootii miti wayyaanee waliinuu tarsiimoo waraananti irratti walii galle diina keenya walii galle nuun jettee nutti ibsite ani ergaa maalan qabaa hoggansa WBOtii fi hayyoota walii gali yoo siruma waliin galle sababni isaa kana jettee tanu ibsuu qabda jechaadha. Kana barbaada uummanni Oromoo hunduu kana barbaada jechaadha. Gara biraatiin egaa WBO kana baay'een qeeqnu insassannan beektu miti baay'een qeeqnu yoo overii nutti ta'e malee overii yoo nutti ta'e malee baay'ee hin qeeqnu jechaadha. WBO kana dadhabbina qabaatanii hin qabaatini baay'ee hin qeeqnu jechaadha. Asirratti ani akka yaada kiyyannaan ibsu waraana WBO ijaaruu irratti uummanni Oromoo xiyyeeffachuu qaba. Waraana WBO ijaaruu irratti waraana Oromiyaa ijaaruu irratti uummanni Oromoo halkanii guyyaa hojjechuu qaba jechaadha. Yoo kana hin hojjetin WBO'n maaliif achi hin qabanne? WBO'n maaliif achi hin qabanne? WBO'n ergamaa rabbiiti. No, akkuma kee lubbuu qaba. Hidhachiisi gargaari waan barbaadduun Oromoon biyya alaa kuni WBO'dha waan barbaade gochuu danda'a. Yoo dhugaadhaan qabsaa'e WBO'dha waan barbaade gochuu danda'a. Gaafa nuyi bee waa goone qeequu dandeenyallee dhaabe. Gaafa qabsoo kanarratti qabsoo hidhannoo kanarratti hirmaanne hundi keenya qeequu dandeenyalleedha. Saniin alatti waa'ee WBO kaastanii too dubbattanillee cubbuudha jechaadha. Ani kanan jedhaa waa'ee WBO ijaaruu irratti WBO'n miliyoona tokko miti miliyoonni waraanni WBO miliyoonni 2 ijaarramuu qaba. Miliyoonni 2 ijaarramuu qaba. Oromiyaa yoo hin arganne jenne miliyoonni 2 ijaarramuu qaba. Maaliif? Wantin duratti tuqe anduratti sun qeesin nafxanyaa Phaaphaasiin nafxanyaa sheekni nafxanyaa daldalaan nafxanyaani Tigreeni Sumaaleeni Guraagen hundu qabeenya Oromiyaatiif qabsoo gooti malee mirga ilma namaatiif miti. Kana Oromiyaa of jala galchineeto Oromiyaa akka biyyaatitti ijaaruuf miliyoona 2 nu barbaachisa. Waraana miliyoona 2 nu barbaachisa. Waan baay'eetu jira. Kanaafu waraana ijaaruu irratti halkanii guyyaa hojjedhaa daraa keessan Oromoo halkanii guyyaa hojjedhaa. Gara biraatiin osoo dubbi himaan WBO Tsaggaayee Araarsaa ta'e perfect. Dubbi himaan WBO gadda Odaa Tarbiiti. Odaa Tarbiitu gadi bahe. Odaa Tarbii Oromummaa qaba. Baay'ee cimaadha. Oromummaa isaati irratti cimaadha. Garuu dubbi himaadhaaf hin ta'u. Dubbi himaadhaaf hin ta'u. Maaliif afaan Oromootu dubbachuu mucaan hin dhiba. Afaan Oromoo hanga kiyya kana dubbachuudhaafu hin dhibaa jechaadha. Eeggatee ta'u waraanan jedhee ta'u waan biraa jechoota biraa jira. Dubbi himaa jechuuni tokkoffaa siyaasa beekuu qaba namni tokko. Muuxannoo qabaachuu qaba namni tokko. Uumama ammoo propaganda dubbachuu namni akkasii eenyudha? Tsaggaayee Araarsaati. Yoo Tsaggaayee Araarsaan taanellee akka Tsaggaayee Araarsaa kana tasirritti gadi fageesse ta'u yoo dubbii dubbatullee propaganda keessa makeetoo dhugaas keessa makeetoo tani diina akkas sochoosu ta'uu qaba. Dubbi himaan WBO'n akkasiiti. WBO jechuun waraana Oromiyaati. Dubbi hima cimaa barbaachisa. An akka Tsaggaayee Araarsaa kana osoo Tsaggaayee Araarsaa dubbi himaa WBO ta'e gaariidhaan dubbi himaa WBO jedhee too ani Tsaggaayee Araarsaa ramadeefi jira WBO'dhaan. Yoo Tsaggaayee Araarsaa ta'uu baate immoo namumti akka Tsaggaayee Araarsaa kuni dubbi himaa WBO namni biraa barbaadamuu qaba malee. Odaa Tarbii nama cimaadha. Gurbaa baratesi Oromummaa qaba. Ijoollee ammaati. Garuu umuriin isaa xinnoodha. Daa'ummaa qaba. Afaan Oromoo perfect miti. Propaganda dubbachuu fi gahumsa hin qabu. Oromummaa san dubbata inni dhugaa ishii san dubbata. Waan inni haasa'u baay'een isaa gaariidha. Garuu dubbi himaa jechuun immoo waan baay'ee barbaachisa.
Innaa kanaafuu dubbi himaa dhafi gahaa miti odaa tarbii waraana keenya fi dubbi himaa woboo ta'uu xiqqoo maalidha yeroo tokko waa'ee waraana keenyaa kana baay'ee hin qeeqnu garuu haa ta'u wanta akkasii kun wanti lafee dugdaa ta'e kana irra hin dabarru jechaadha. Uummanni keenyallee osoo nu jijjiirame gara naamusaatiin ammoo yoo waan tokko qeeqxan gara naamusaatiin ta'uu qaba. Osoo jijjiiramee odaa tarbii irraa gara Tsaggaayee Araarsaa yookaan akka nama Tsaggaayee Araarsaa haasa'uu danda'u nama cimaa tani diina fincaan ofirratti fincoomsisu an ta'e kan osoo ta'e baay'ee gaariidha. Amma Geetaachoo Raddaa innaa haasa'u እንገባለን ካስፈለገ ፍንፍኔም እንገባለን ጠላታችን ሐዋሳም ከሄዱ እንሄዳለን መቼስ ኬንያ አይገቡም ይሄ አከስት ይላል ተቆፋይ ኡመተቲ ኦኔ ሁማ ይቻላል ወራነቲ ኦኔ ደበላ ይቻላል ኮንፊደንስ ኡመተ ኦሮሞ ከነቤ ሃዮታ ከሲ ነሞተ ጭጭማ ከነቤ ተን ማሊ ኦፊት አካ አማናኒቶ ኦልካን ገራ ተኮቲ አካ ዱፈን ታንጎዱ ነሞታ ከሲ ከነ ተወራነቲ ኦኔ ሆሩ ነሞታ ሃሳ አደንዳው አካ የታቸው ረዳ ከነተ ይቻላል oda tarbiya masaniif ga'umsa hin qabu tan ga'umsa qabu nama akka Tsaggaayee Araarsaa kanaani Tsaggaayee Araarsaa filadheef hin jira jechaadha woboodhaaf yookaan akka nama Tsaggaayee Araarsaa kana godha waan akkasii kana keessanis haa ta'u gubbaarranis haa ta'u gara naamusa qabuun kana akkas godha jedhaa ta'u itti hima waliin qabsaa. Amma namoonni tokko jaalmarroo woboo jedhe woboon maal jechuudha anumaa be woboon si warma sirra jirtan kana nama 31 kana woboo jechuun isinii be nama biraa miti be osoo nuyi adabanneetoo mana teenye woboon kun socho'a hin socho'u waraanni kun socho'a hin socho'u jechaadha. Akka walii galaatitti qabsoo irratti yoo hirmaatte woboodhaati ammoo achi keessatti wanti ani innaan haasa'u dogoggoraan qabaadhe kun sirrii miti jettanii yoo na barreessitan waan sannan xiinxalaa jechaadha. Akkasuma nusi yoo dogoggorri jiraate dogoggora keenya itti himuu callisnee woboo jennu woboon sun maaluma sii godha ati maal goota ijoolleen tun akkuma keetti lubbuu qabu ati maal goota ati hin qabsooftu halkanii guyyaa sumunii takka kennitee too woboo gargaare sumunii takka kennitee qaabsaa'e no hin ta'u sumuuniidhaan hin ta'u. Qarshii 5,000 illee 10,000 illee kennite qabsoon agas qofaa miti ijoolleen bosona jiran kun lubbuu isaanii tan qarshiidhaan hin bitamne kana kennuuf deemu jechaadha. Ani qarshii kennee too qabsaa'ee hin jedhu no hin jedhu dabalata waan biraa hojjechuu qabna teenye to warri woboo jettan kun tan qabsoo keenya duubatti hambistan tan uummanni keenya akka hin dammaqne hangodhu namoota akkanaati jechaadha. Namoota akkanaati maal sii godhe jaalmarroon qofaasa nama tokko waraanni woboo maal sii godhe yoo utubaa tokko yoo mana ijaaran utubaan hoon jiraatin yoo mana ijaaran mukti dagalee hoon jiraatin yoo mana ijaaran mukti dhaabaa hoon jiraatin akkanatti ol dhaabana hoon jiraatin faayidaa hin qabu jechaadha. Kanaafuu qabsoon keenya hidhannoodhaa miti hidhannoodha jenne bira dhaabbadhuu ijaari waan dadhabbina isaa itti himu. Callisnee mana keenya teenyata woboo yoo jenne kuni qabsoo miti kuni qoosadha. Oromoon akkan argutti Oromoo muraasaan qabsoo kana irratti hirmaate Oromoon qoosaa keessa jira. Wayyaaniin mootummaa taate wal ijaartee ta'u dhufaa jirti mootummaa taate duraan ishiin mootummaadha wal ijaartee ta'u dhufaa jirti. Nuyi gana road map baasnee ta'u kaleessa gadi baane jechaadha. Yoon Oromoo kaleessa gadi baan erga Oromiyaan qabamuuf wayyaanidhaan akkas balbala irra geessee rood maappii baasanii gadi dhufanii jechaadha. Dadhabbinni hoggansa woboo biras akkuma jirutti biyya alaas yoota biyya alaa kana biras jiraa jechaadha. Akkamitti bilisoomna jiran akkanatti bilisoomuun caluma jedhanii too mana daabboo dhaqanii daabboo bitanii deebi'uudhaayi. Oromoon miliyoona 30 jettanii Oromoon miliyoona 30 waan ta'eef bilisoomuu hin danda'u waan ta'eef osuma bilisoomee illee yoo karoorri hin jiraatin yoo tokkummaan hin jiraatin biyya san biyya goone jiraachuu hin dandeenyu waliin jiraachuu hin dandeenyu jechaadha. Dandeettiin beekumsaa hin barbaachisaa humni waraanaa hin barbaachisaa qabeenyi ni barbaachisaa daldalaa ni barbaachisaa abbootiin amantaa nu barbaachisaa abbootiin gadaa nu barbaachisa. Jaarsi biyyaa nu barbaachisa abbootiin amantaa nu barbaachisa waan baay'eetu nu barbaachisa jechaadha. Kana tokko goone to biyya ijaaruuf ammoo hayyoonni barbaachisaadha.
kana tokko goone to biyya ijaaruuf ammoo waraanni miliyoonni 2 nunga'uun jedhaan waraanni barbaachisaadha waraana keessan hidhachiisaayin jedha yoo kana hin taane teenyetuma boonyaa jechaadha yoo kana hin taane umurii keenya guutuu Oromoon waan barbaadu hin argatu jechaadha woboon yoo ati waliin hojjatte qofa tan galma ga'u yoo ati waliin hin hojjatin galma hin ga'u jechaadha Opidio sadik dami shan arrabsina sadik dami afur arrabsina Opidio namoota naftanya sadik dami afur arrabsina kuninum bilisoomsu nama arrabsuurra waan qabsooti irratti xiyyeeffadhu amma namni Fayyisaa Leellisaa san nama jedheeto mucaan sun maal beekame mucaan sun baadiyaa keessatti horii eegaa ture mana waraanaa wayyaanee galee achi keessatti san booda achi keessaa fiigaa ture biyya alaa deeme to achi taa'e to deebi'e biyyatti mucaan kuni maal beekame waan addunyaa kana maal beeka mucaa san jala deemtanii komentii 2,000 komentii 1,000 hanga arrabsitanii jala deemtanii to maa woboo irratti hin xiyyeeffanne nama keessan ijaaru irratti miidiyaa Oromoo jalatti maa hin xiyyeeffanne Fayyisaa Leellisaa nama tokko miidiyaa Oromoo jala OM dhaqame komentiin 200 300 yoo jiraate mucaa Fayyisaa Leellisaa san jalatti hanga 1,000 jira jechaadha Naftanyaa jala dhaqa naftanyaa jala ijoollee Oromoot peejii isaanii laayikii tan godheetu miidiyaa naftanyaa tan hordofu jechaadha rakkoo bakkee kanaa qabna jechaadha rakkoon bakkee kana jira hanga rakkoon bakkee kanaa ni kam Oromoon aga ija banannetti ija banachuu jechuun ija kanaa miti ija banachuu jechuun sammuudha sammuu banachuu aga Oromoon sammuun banannetti bilisummaanis hin jiru maaliif tan dhugaadhaan qabsaa'usanii gufachiisna jechaadha tan dhugaadhaan qabsaa'usan jala dhaabbannaa jechaadha deemne to kana ta'e kana duras kana ta'e Oromoon gara tokkotti akka dhufuuf hundi keenya duula gochuu qabna hundi keenya duula gochuu qabna itti aansee to nuyi walabummaa Oromootiif qabsoofne moo Itoophiyaadhaaf qabsoofne barreessamee jalatti Oromiyaadhaaf moo Itoophiyaadhaaf warri Oromiyaa jettamee barreessa Oromiyaadhaaf immoo Oromiyaa fottoksinee biyya mataa keenya ijaaruuf qabsoofne moo Itoophiyaa ijaaruuf qabsoofne Itoophiyaan diddiigamteerti barreessaa jalatti Oromiyaadhaaf moo Itoophiyaadhaaf Itoophiyaan isaanii diddiigamtee rabbuu diddiigee jira Abiyyi galata isaati Abiyyi diddiigee jira amma Oromooni carraa bareeda qaba carraa itti walabumu biyya isaa ijaarratu galata Dr. Abiyyiiti galata Dr. Abiyyi biyyattii diddiigee akkas godhe Oromoon kana keessa biyya isaa addunyaanis itti murteessu ummanni Itoophiyaa sunis itti murteessu namni tokko Afrikaanis itti murteessu maaliif tandi an biyya diige mootummaa Itoophiyaa jedhamu san an biyya diige jechaadha tan Oromoo ajjeese mootummaa san kana duras mootummaan baay'ee kan kana duras dhufaa darbaan ajjeesaa jira Oromoon haqa qaba waan ta'eef addunyaanis itti laaltu carraan kan keenya walaboomu takkitti tana booda tuni dabarraan Oromoon kana booda allayyaa seena malee hin bilisoomu tana dabarraan jechaadha sirbuudhaan hin bilisoomnu nama arrabsuudhaan hin bilisoomnu dhaadachuudhaan hin bilisoomnu aadaa keenya agarsiisuudhaan hin bilisoomnu fiilmii keenya agarsiisuudhaan hin bilisoomnu hiriira ba'uudhaan hin bilisoomnu sandura sammuu banachuu sandura Oromoon yaada tokko gara tokkotti dhufu Itoophiyaadhaaf qabsooftumoo Oromiyaa walaboomsuuf Oromiyaa jedheetoo dhufu waraana mataa isaa ijaarrachuu hayyoonni kana keessa hirmaachuu yoo kun hin taane ammas galma hin geenyu akkuma kaleessan taana jechaadha kana jala mureetan isinitti hima aga fe'e woboon jiraate hin jiraatin akkuma kaleessan taana jechaadha akkuma kaleessan taana jechaadha yoo qabsoon kun gufate Jaalmarroo sin gaafatina ana sin gaafatina OM sin gaafatina hayyoota Oromootiif sin gaafatina nama tokko hin gaafatina nuyi Oromoon akka walii galaatitti dadhabbina keenyan qabsoon kun gufateedha kaleessa Jawaar Mahammadi
Dr. Abiyyin ta'u seena ani kophaa kiyya falmadhee du'a Dr. Abiyyin ta'u biyya san diigaa gaafa jedhu Ameerikaa taa'ee ta'u Oromoon inaaffaa jennee irratti duulaa turre ana dabalatee to'ichaa. Har'a hoo Jawaari okkee akka Oromoon jedhetti deema jedhee ta'u deeme inni mana hidhaa galee jira. Har'a hoo maal jechaa jirtu mana hidhaa keessatti Jawaartu akkas nu goree Jawaartu nu hiikkachiise Jawaartu qabsoo keenya fashaleesse. Borummoo maal jechuuf deemtu jaalmarroota akkas nu godhe woboota akkas nu godhe no maal laa eegdaat anatti idaan qabaanii tanan kophaa kiyya qabsaa'uuf rabbitu natti kenne kuni dirqama kee ta'ee rabbi natti kenne jaalmarrootti rabbititti kenne maal eegdaat miidiyaa oo kana hayyoota oromootitti rabbititti kenne kophaat maal idaa qabu oromoon maal eega akka Tigree kanatti hin qabsaa'u maal laa eeg ani qabsaa'ee ani caccabeeti inni boru aangoo qabachuu tan akkas taa'eto siree isaaniitii isaa hammatee siree isaatirraa rafu kuni boru aangoo qabachuu tan tokko qabsaa'ee irratti no akkasitti galma walirratti ilaaluun galma hin geenye biyya nani jiru kana keessatti Oromoo 10,000 oltu jira tan garuu qabsoo irratti hirmaatu nama 200 mee Oromoo kana laalaa tan qabsoo irratti hirmaatu nama 200 nama 10,000 keessa nama 200 tu qabsoo irratti hirmaata jechaadha. Nuyi dhuguma jirra addunyaa kanarratti nuyi dhuguma akka namaatitti of laalla wanni biraa hafe ummata keenya mana hidhaa keessatti akkasitti dhumaa jiru ijoollee daandii gubbaarratti ajjeefamaa jiru ummata Wallaggaa waggaa 3 guutuu irratti cuccufanii ibsaa irratti cufanii bishaan irratti cufanii niitorkii irratti cufanii to akkasitti ajjeesaa jiran mucaa addabaabaa irratti ajjeesaa jiran kan guyyaa tokko maal qaba yoo sagalee ta'aniif ummata 10,000tu biyya kana keessa jira 10,000 oltu biyya kana keessa jira. Nama 200 qabsoo irratti hirmaateera jechaadha. Nama 2,000 keessa Minnesota nama 300 caala yaa baay'atu 500 goon qabsoo irratti tan hirmaatee jiru Minnesota 40,000 keessa Ameerikaa Minnesota nama 500 ni ta'an qabsoo irratti hirmaatee jiru. Nama 500 inta hin beeknaa. Oromoon kun addunyaa kanarraa walitti cimmifamee akkas sanbooda ishumatu qabsoo kana gaggeessaa jira jechaadha. Oromoon kun hundi yoo xiqqaate Oromoo miliyoona 1 oltu addunyaa kanarra jira. Miliyoona 1tu jira mee 100,000 osoo qabsoo kanarratti hirmaatee waan guddaa hojjechuu dandeenya jechaadha. Hirmaachaan jiru yoo waliigalaatitti yoo baay'ate warra dhokatee qabsoo irratti hirmaatu waliin biyya alaa keessa 30,000 fi 40,000 caalu Oromoon qabsoo irratti hirmaachaan jiru. Tigreedhaan qabsoo irratti hirmaatu. Tigree daa'ima xiqqishuurraa eegalee hanga gubbaarratti qabsoo keessatti hirmaatanii jiru jechaadha. Hanga gubbaarratti waan godhanii beeku jechaadha. Hanga gubbaarratti wal ijaaranii jiru jechaadha. Gaafa wayyaaneen Finfinnee seente aangoo qabatte 4 kiiloo seente guyyaa san ani Oromummaa kiyya akka uffata kiyyaa kanattan baafadhee gataa jechaadha. Lammata ani ji'a baagadaa kun lammata waan Oromoo takka hin kaasu jechaadha. Takka hin kaasu. Never ever. Oromummaa kiyyan ofirraa mulqeetoo gata. Because akka bilisoomnu harka keenyarra osoo jiru irratti hojjechuu osoo dandeenyu teenyeetu akkanatti ilaallaa jechaadha. Hanga diinni dhufteetu as nu qabdutti teenyee ilaallaa jechaadha. Oromoo wayyaaneen nu bilisoomsiti wayyaaneen Jawaar mana hidhaatti baasti jetteeto tan amantutu jiraabe. To kuni amma akka namaatitti yaada wayyaaneen politikaadhaaf itti fayyadamna. Tankaleecha sigarafaa ture hankaleecha qeerroo snaapariidhaan as rukutaa ture. Har'a immoo na bilisoomse jetteeto amantaa jechaadha. Akkuma wayyaanee 4 kiiloodhaa baasne Abiyyi 4 kiiloodhaa baasne waboo 4 kiilootti naqnaa nagaa.